ماريخيا متر كشوكيا مالنا قد وانجو قرتي لالو كان في الرئيسة قرتي هيوتا خيسن لقي فردا الرا والرمة التاي سنتفتني كتي وين وقاني السياسة نساجة لا خلطة جتن كناتو ورق الرا أتجتو كنا أكا وياني إرقا وياني جلاباسي سونيس قرتي وياني دفا إسنينجا تنمان داما غلطوم من مرتي أدي شيك أب نما مثل ثبارتي بدأنا ترته فارث بولا يوتر له أوغانا ترته واي بارتي بيقول شو كان له سرت بيتا مالي لفظ الأوغا تمو ني دمو ما تكيتي كان أبدا مالي بارتي تنكي ثبات سياري يعني مو وفين با بارتي تنالال gaafa isin dura dhaabbannu san kophaatti iyya Minisoota tana Oromoo guutuu dura dhaabbachuu ture ni yaadatta warri irraa mana guddeenyaa hundaa ulbata irraa ari'an siif dhageensoo jedhan san viidiyoon baate ta viidiyoon hin bitee badinii jira makiinaa doolaara 40,000 bite haaree daawwitiin isii zeero deebitee Jamal Godi fanni beekani uzuful insurance naqadde warri kaampaanii na kafalu baate harka maraddeeti mana taa'u jira sigala san gubbarraan akka beera ulumman mana galleeti yoo gabbaane mootummaa keenya hin qabsinete mootummaa kana jenneeti taayyee dandayaa Oromottu girrisa baase sigale waan biroo fixee arree isa jira لال اوكي مالي فريام تاني جبت مالي فكسيت تلفاتني الدورس سيغلي واي غافس ما كسيت دي غرتا الدورس غافس اكو مماتي جروبي دان غرتي مريان نخانا ابي احمد نمجي ام جروبي وجبريت توري انين اتي غرتو ايه لغار بچو ده دم مشين سپارتي براينا بي آلات راجل كذا نما كبجان في متمه ميديا بيثني تكفر تكتك شاط مانغال تلوغادا ايشي افيرمي ان واجر بريزيدنتي نانو رميت افيرميتي بيت منغستي اللي افيرمي رات ابي يبرت دوغا نمني حاجه بي نخبه جنجيرو نيلين كله غرو ماني في مر بي اورومو فين تاتو دقيتي نركي بك ديستي بي نتي انتاجن ايجان ارغيت Indageenye bu'aan ijaaniin arke baran makanneen asii abbichuun akkana godhee maarra jee telefoona gajjachaasee horii maraataan dilli farshoo fi jimaan sakkareeyyaa kaniin itti baase kun bara biyyuma kana hun beekanii bar isaan miidiyaa irratti argan malee. Waajjira shimalliis dhiisi waajjira godinaatu namni geessu hin jiru sigale. So niin arke angu distii bilchaachuu jirtuun arke distii san keessaa hin Oromoo dhabe sigala. Dabneeti garee tiim qabrichoo jedhamu tiim qabrichoo jechuun muka budaa jechuudha kana namatti bulan shayitaanatti bulanii nama keessaa baasan garee san gadhaabne anaa fi hangaasaa fi taayyee garee san dhaabneeti dursa yoo yaadattan ta'e shimallis kanarra duulee eegalle yoo yaadattan ta'e si gale maaliif mataa kana meekaappii namni nu wajji godha mataa kana namni hundi ni arka qaama qaallichaa kana ka tortore kana namni arkuu nu keessa jiru arka jennee tortore qaama isaa kanarraa dhiquudhaaf yaalle sigale mataan abiyyi namni hundi ni arkaami jala kana namni arku jennee jala kana qulqulleessuuf yaanne sigale Itoophiyaa malee saruu poopoo keessatti udaanani. Jala kana qulqulleessuuf Hai. ايش انا يا دجيت يا انا ما ايشي جلا خلق كل سوفيا اللي غابس ونها صومو اباو تنهند على با اورومو تنا يو يادتتي جالتي جنغيسو دودوبي اتغافتما بريزيدنتي موتمانا اوروميا اتانا غوني غابس تايه غدي يغله مالف سنغودا مي اكمرين على با اباو تنتي حتو يغله alaabaan tun caffee Oromiyaatti lallabamtee ta Oromiyaa akka taatu si galee
akka taatu gurbaa akkuma tokko godhaniiti godhanii biyyaala deebisanii asii namni nu ari'uu ture wajjin so Oromiyaa tana gadhaabnee aabaa tana waan alaa haasu itunda qaaneessineeti abbichuu kana ziggoona jennee hoggii karoorfannu abbichuma santu walgahiirra dhufee walgahii keessoo jira waa hunda dubbatan siyaasaa keessatti waan godhaa turani sigale walgahii sanirra dhufee yoo barbaaddan namormaa yoo barbaaddan dhiisaa wanni shimallis godhu jiru abbootiin gadaa tarashanamte Oromiyaan facaate Oromoon hoggis walirra bobba'u karoorfachuu jirti Oromoon walirra bobba'u karoorfachuu jirtu tunumti tagosa waldii gudeemtu tunumti ajandaa kiyya dandeessan itti fufaa dadhabdan dhiira taatanichi baana mormaan hunje afaanii baafateetu digale nuti yoo okay si wajjin itti fufna jenneetis itti fufu dandeenya gaafas digale namni waan kana kuba qaboo jira nuufi isa malee rabbi malee jiru itti fufu dandeenya garuu osoo nuti garuu qaallicha Oromiyaa kilaastara deebisuu deemu Oromoo diiguu deemu Oromoo gosaan gandaan adda qoodee Oromoo fixuu deemu hin deeggarru jenneeti sababa sanitti duulli jala kana qulqulleessuu dhiibne ay mataa irraa muruu qabna inneetti seenne ablee qarachuus sababa sanii wal dhabne malee namni qixa keenya chaansiin amma waan hektaaraaniyyuu takka waan mataa baaldii tanaaf hektaaraa miti wallaahi laa finfinnee keessaa fooqii jaaramtee irraa dhumte hunda fudhachuu dandeenya akkana harkaa qabna sirra warri irraa abbootii qabeenyaa maarra jee faarsee bulaan profaayila godhatee deemu kun yaa rabbi yaa shimallis nageesse kaa rabbi sodaadha yaa bakka mittiin kun nama jeetiin waywaachuu ture nama nuti fuuneechi geessine isin profaayila godhattanii warri jirtanii sani nuti tasabaatii fi malee tagaraa osoo taate taayyee dandaa tokkicha kana dubbaddeetiin irraa bu'a taayyee dandaa mana qabalee keessa taa'u ture bara warri isaan dhibeetan mana qarshii sadii kafalanii keessa ta'an mana qabalee achi keessa ari'anii bar gaafa taayyee ni dhabe silaa fooqii fudhatee waan fedhe fudhatee taa'uu hin danda'u akkasi saba kanaa fi gartee saba kanan saamnu jenneeti dhiifne malee nama yoo saamuudhaa namni nu qixa keenya nu mijjooyteef hin jirtu jechuu kiyyaaf hin jiru. Galatooma ulfadhaa sheekkaaf yaada bal'aan qabu. Manni isaa yaada kennitu galatoom. Thank you. Jamaan waan gaafattuu fi waan yaada akka yaadatti kennatu yoo qabaatte kitaabolismi keessallee waan fetoloo jira. Carraan keeti. السلام عليكم قالتهما والله هذا كتاب جسمي هذا بريدة ولا فرجرول لفكاية وانت كنا قرتوا عن أمتك إن كيس جرودا نموني أقول جواب جل تكوني إجري أوروميا إرتي مريضي يادا جوه ورد أجفتو فيتا برغرغرا ساعتي كنا درسا ساعة ولا كرة كرا تيك توك روند كتلو والله مينا ومتار ورجوار جوار يا تنبر Thank you. Handagatina ya. Wannan jarubar bado ka buta gafa jalqaba galtan. Gafa finfinneti sinsimatan. Murma mirga dhala namaa jette beeta Dhuguma ammaas mirga dhala namaa mormu jira mormu. Gafa san akka jedhanii ol isin fuudhanii bar OBN kana gubbatti ana wanni na ajaa'ibde takka beeta. Ammoo kaabii kana baabar hababaa tokko itti diranii. Anaa jedhuu deemu jette asli. Suufa gurraacha gollicha dhiyeengee tokko faa itti diranii. Eeshi gaafa san warri gaaf san isin simatee isin waliin deemtan warra waliin gaaf san deemtan amma ni jira kaas Minnesota kana keessa namni garii ni jira ka waliin kollattaa san uffattan maal ta'an akkam ta'an eessatti kufan bakka jirtu kana jira immoo bakkuma simatan san keessa jiran mee bakka san irraan ulay amma laal waan beekuu qabdan namni hundi qaamumaan ichi jira malee qalbiin abiyyi biran jirtu nan tokkollee ifi hanga shimallis hin baatutti abiyyi ufumaa fi itti haasa'u jira sigale namoonni baay'een gaafas hojjeyaane jaallan keenya irra guddaan beeki darasaadha darasaantu waa hedduun hubattudha
nuti sheekotii waan taaneef dubbii wallaallee garruufi malee isaan ammarra guddaan ichitti hafee kun darasoota. Lakkii nuti asumatti isinee inaa deemaa jee hafeellee ni jira. Lakkii wanni qabsooyineef tanaa miti qaaniidhaani qaanoyinee qaallichi nu qaaneesse. Jee akka nama wadaaja keessa dhuufetti suuta caljee manatti riphisee sunuma jira. Galee wadaaja kana keessatti beekta. Osoo du'aayii godhu jirtu yoo wadaaja keessa dhuufte beekta. Halkan san aamiinii fi du'aayiin sitti tolchu suuta qallattee quluu Kagartee birdilibsi firra aboo eenyu ana kaabe yookiin jee birdilibsi firra fuudhee na dubbisee yoo namni birootti dhufee firra gaddeebisu sunuma jira. Kammoo xiiqii asitti dhaabota adda addaatu wal nyaachuu ture ni beeytanii xiiqii adda bilisummaa Oromoo garee Daawit Ibsaa tanaa fi isaan idduutti taateen xiiqiidhaan gartee Hadukkee irraa kaasu amma akka itti Daawit Ibsaa diigan kana fa'aa akka itti waboo gandaa walirra bobbaasanii diiganii galchuu jiran kun fa'aa gammachiiftee haxiiqiin itti deemu jiruus numa jira. Aara gartee aabaa warraa qabuuf ozoon gartee wanti kun sirrii ta'uu dhabu keessaan jaallan kiyya gaafa dura hunda waliin haasofna waliif galu. Garuu xiiqiidhaan kan itti deemu jiru jira. Gartee haagmoo as deebi'ee na wajji qabsaa'u jiru biyyarraa eegali hanga asitti irra guddaa harkaa jirtanii sanuma sani bakka sadii qoodamanii jiran jechuudha. Warra xiiqiidhaan gartee asii walitti aaree deeggaru jiruu fi warra akka wadaaja keessa dhuufetti suuta mana jalatti qaanfatee usee fi agartee as na wajji lolu jiru bakka sadeen tana jirraa jechuudha. Warra gaafa jira. Bareeda takkatti mamallee asirratti sii dabala. Warra amma wadaaja keessa dhuufaa jiru san dhuufee qaanfatee tilachuman riphee san wal qunnamtii qabdanii maaliif siin jedhe ni yaadatta. Community mararraa nama guuranii yaadatta yeroo san. Nuti community keessa turre gaafsan amma iluun faatillee hin beekanii waan kana. Community itti gaafatama turre itti gaafatama bakka garluu san hin beekta kaa bakka san community keessa turre. Warri community duraa kun nu dhoysanii kama baasa tokkoon Finfinnee keessa fe'an agarre. Warri sun maal ta'e warra san quba qabdaati. Warri sun laal akka lama ta'e. Isaan warra nuunuu dorgomuu fedhu hai oo haabbutaa hunda asii mootummaan fuuteeti beeta mangistii simatame haabbutaa akkatti chigee hin beekan isaan siigal. Oppiidoo tana keessa paaswordii jira siigal amma namni hundinuu waan oppiidoo amma faarsee bulaan kun abba qaba. Adaanesh kopha qabdi, Shimallis kopha qaba, Awwaluu Abdii kopha qaba. Namni hundi hoodii waliin beekaa jechuudha. Hoodii keessan irra deemtee galuu qabdi. Warri community isin jettan kun akkanumatti ilma abbaa gadaa jee warra qoma dhiibee Finfinnee ofii dhaqu namuma dhabee galee. Kun hoteela ifii qabata gaafa biyya alaa jiru silkii jala kaasanii eega biyya bar biyya dhufee maarree hayyamee siif deebinaa wal geerra jira guujan. Haga inni Minisootaa dhufee footoo foon deebisaniif. Warra akkasii qaanee irra guddaan isaaniiti. Maallaqa inni akka ta'e numa beekte isinuma qofaafatan. Maallaqa tokkoffaa barra asii maallaqa meeqa doolaara meeqa oppiidiyoon tun investi goota jedhaniini waajjirri pirezidaantii kopharraa nyaata, waajjirri federaalaa kopharraa nyaata, waajjirri Adaanesh kopharraa nyaata maallaqa fixateeti jaartiin amma akka maraatatti hiitee mataa kana matalleen qabu akkuma kiyyaa maluudha. Jaartiin asiin fooxaatti hiiteeti. Zeetarra guuru jirti mataan ogeessi gadi. Wayi noon bisee namichi abbulee wallahi. Galatoomi nama biriitii dabarsi asli. Namni sheekaa birraa gaafii qabdanii jirtanii diyaasbooran warratanii jirtan iluu eebbisaa. Akkam jirtu? Egaa.
Gaafin tapha kaabuttaa irraa qabu kaabuttaa gaafi adeemu lafa fudhateedha. Qabsoo san diinaan lafa irraa fudhatanii jiran wanni sun ishii sooshaal miidiyaa irratti wanni sun dhugaadha kaabuttaa. Gaafa zambar mootummaan lafumaa kennuuf dandeettiin qabu ifiifoo hoggis mootummaan hin jiru mootummaa hunuu gadhaabe maaltu nuu kenna nuutu mootummaa daa'u. Ammas biratti over namni waa fudhate tokko waan sabaan dubbatu waan sirna sanii malee amma ati gaachina sirnaati malee ilma sabaatii miti eega waa fudhatte booda maaliif dookimentiin ta'e isaan bira amma jaawar dookimentii faarsee bultoota takka gadi hin baafne teenyaas silaa jiraatte akkasuma gabbaate osoo fudhannee jiraanne sii gale. Akkanumaan jenna jechuun waan qabatamaati. Silaa jiraatee dhugamaan gabbaatu. Akkasuma warri yeroo kaabuttaa dhooyitan jalaan lafaan deemtan sunniin lafa godhaachamaa beekamaa si gaafaddan. Amma uummanni kun akkam ta'uu qaba kaab fuula duratti? Uummanni Oromoo tokkummaa isaa waan hin deebiin hin abadan abiyyiin injifatu. Farasti over ilmootummaa Oromooti waan jiru kana sammuu keessaa ifa qaba uummanni Oromoo. Uummanni Oromoon saba malee mootummaa ka ta'u paartii. Sigala. Mootummaan uummata. Uummanni gartee mootummaa mootii ta'uu beekee tokkummaa isaa ka dursanii deebuu qabaa jechuun sigale. Hayyoota kallattii kaa'u dhageeffachuudha yeroo hundaa'u malee gartee amma namni beektaaf amma manni kee kun banaa bar nama 5,000 oliin nu laalu jiraan. Kun amma mana kana keessa gabbee bakka biroo dhaqees ichis namumaa jira bar maraataan hundi mana banatee jira tattaa'u jira. Facebook irra akkasi. Uummanni keenya beeka konfiis ta'e numa uummata jabaa'ee hagana jirra malee sigale. Eenyu dhageeffatteeti eenyu dhiiftamee naa himu. Sigale. Dur uummanni bakka takkaa namni itti gad dubbata. Amma kunichi kophaa mana kiyya koottaa jee itti gad dubbata. Kunichi kophaa mana kiyya koottaa haya kanaas ni dha'ina waama birooti. Waan asin nutti manduru chinnu keessa ganna kanamma. Tabiruun nun naqa. Uummanni burjaajee rakkate sigale. Amma mana biroo yoo dha'ine abiyyi faarsu jiru jira. Sigale. Bar abiyyi kana bar finfinnee tolchee bar Oromoon eegee inni dhufe maarree taate mixiqqishoo taate jeeqa gartee waan nuti haasa'u jiru tana nama keessa ganna jiru jira sigala. Mataa ol qabattee jedhan. Mataa ol qabattee mataa maal gaqqaba mataa dhiisii hudduu gaqqabanne sigala. Maal haasa'u? Egaa biyyaan godhu heewu. Wayyaaneen gaafa aangurra jirtu bar Wa sinjee kana mattawaqaa si garsiifnaan bar keellaan tokko ndaabuu bar beeyta. Yala waggi makiinaa ooftu tan waan feete jijjigarraa Somaaliyaarraa feeteen nayti Oromoon bar jimaasaa gurgurachuu hin danda'u baramma bakka meeqa qaraxa bilisummaan tanaamee naayim qaraxa kafaluun sirriidha rakkoon hin jiru heeraa fi seeraan dhaabbattee kafaluu qabda. Qaranni kafalamu kun ammaa galii mootummaa tahee ummata kana tajaajila kennu qaba poolisootaaf mindaan gaariin bahee barsiisotaaf mindaan gaariin bahee sigale hojjettoota mootummaa kanaaf mindaa gaarii yoo kafalte barsiisaan gartee sarvisa bireedaa ijoollee kennaa jechuudha barumsa bireedaa ijoollee kennaa jechuudha sigale wanni bar qaraxa sirraa guuruun seeraatiif gibira kafaluun seeraatiif kanaa bar sigale amma qaranni sirraa fuudhamu kun milishaa adda fudhata Ka'aanaatiif kophaa kennama barsiisonni gartee wal quban qaban barsiisonni gartee nyaatanii tunduban laayina dhaabbataniiti ijoollee wajjin sadaqaa fudhatan kara finfinnee kun si'an hay mee duuba bilisummaan tanaamee rabbi sodaadhu tanaamee Tigreen gaafa san nama isaanii guutuu daldala nayxee daldalachuun feene biyya alaa geessitee amma gartee Tigraay warri mattawaqaa dhawanii fi as dhufe tokko lama amma qeyroo qabsooyite qaallicha kana aangurra fidde mee takka naa himita mattawaqaa dhawanii fi galatoomii janii dalagaddu takkaa baraddu janii biyya alatti ergan. Michiyyoo Harargee ta miilli cabe ta haramaa yaasan Niiwoorki dooktarri waraqaa barreessee fi Ameerikaan hundi fudhattee sigale doolaara 7,000 qofa mootummaan kun kennuuf didee haga ammaa miillisii cabaadha achi taa'u jirti sigale.
سو خانة دوبا خانة مئة بلسوم المخية بلسوم نما تقول قبل نجد متى دي سيتي مال واتك ونين تقول قبل نجر تسيله تندران قبل نيتو ونو قبل مين تنيفو من نورمو تكون مزاج بيسه كبسوتا تفوفو لاتو فرمات وبو غرغارو قبل ما وبو دوغاسن سيله أبي يقول ملء تولمبيو وانته وبون كون هدو جرايا نما وبون لما جرايا وبون أمتها قبصة في وبون موتوما تجرايا أما وري كوبا نما يا أمتها ما موتوما في التنجرة كوبا ياتش سكون وري مالك مدابرة في التنجرة تنين مدابرة بتبتة كتبولا وبازكو وبوكم وبو شماليسي اللي أدتي وبو كمان شماليس كوبك أبا شأولو أبدي كوبك أبا على موسمي كوبك أبا أدانش كوبك أبدي وهي برا ملازم زوني كم يري وبون شمالي زوني كم بولشتي وبون أدانش كأولو أبدي أبي يوم كم وبون أبي يهون دابر هندي خساتي يري كنين هوغان توتا ورانا ثانين وبو ثانين كم قرر أتي وان تدق وان جن جيسي أتي خورينا جينيا جيتشو جيسي gaachana sirnaa dhagaye. Horee nageenyaa jedhanii jira. Agartee nageenya Oromiyaa tanaati. BBC miti duraan turre taayyeelleen barreessee anillee laayif irra dubbadde hangaasalleen dubbate. Horee nageenyaa jedhanii jirti. Horeen nageenyaa tun waajjira pirezidaantiin mari'atti. Abiyyi gabaasa galchite jechuudha. Shimallis Abdiisaa, Araarsaa Mardaasaa, Awwaluu Abdii, Fiqaaduu Tasammaa warra gartee godinootarra namicha bulchaa godinaa Shawaa Lixaa san horee nageenyaa jedhanii jirti gartee rashantu nama kana. Horeen nageenyaa tun guutuun shanee mataa isii qabdi jechuudha. Laal amma waboo amma hedduun jiraachuu wanni beektuun qabsoon Oromoo tun dursa maalirraa eegalte. Elemoo qilxuufaan bardhaqanii mootummaa Haile Sillaaseen dhooyini bargaafa qawwee dhufaasu dura rabbi raamataa godhu. Qaallicha Dammaysaa jedhamu hagartee uummata bishingaa irraa guuree uummata bishingaa gurguratuu dhoorke. Namicha san dhawanii bar dura dhaqanii. Namni uummata qabsaa'uu deemu kaadiree uummata rakkiftuu dhawa dhaqee dursa. Qabsoon dura achirraa eegalte si gala. Mee qabsoo Oromoo tana bakka irraa eegalte ati calma jiitaa ilaali. Dura Dammaysaa dhawan mootummaa waraana mootummaa kataa'uun tuyi qaallicha ganda keessaa uummata rakkisuu dhawanii jechuudha. Si gala. Waboon dhugaa sunilleen warra maqaa isaaniitiin daldalu kana si gala. Uummata irraa dhawuun dirqama siitii jechuudha. Dirqama riphee lolaa dawaa qabaaf waan ta'eef bakka harkanitti dhawuu harkarra qabuun hin barbaachisu. Soo amma yoonii filaalte mee kaadiree uummata rakkiftu nagaya uummata keessa deemti malee isii duutu garteeti. Kaadiree bar uummataaf yaaddu uummataaf maal taatuutu dhumu jiraa ho'i bar tana jeesantuun bar kaadiree xiqqoo uummataaf jiidha qabdu bar. Kana maaltu godha waboo Abiyyi faan jaarratan tanaaf godhaa jechuudha. Saniifuu waboon keenya ajaja gubbaarratti kennamee kaadiree ajaja mootummaa fudhatee shoot godhan. Shoot godhan warra mootummaa dura dhaabbatu kana shoot godhanii warra akka gaariitti uummata zarafuu, uummata buqqisuu, uummata gudeechisuu kana ifiifuu eegumsaa godhamaafi jechuudha. Si galatti eegumsaa godhamaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.